وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يويا الماليا بكجت مرتو نجيني كي نكواكا كورم مادا كون رامد سنانا كبو ورسني برهن أكملتن نجان بلتني فيان بلتني سنين جنة ورسني ديهنا مو أكملتن نجان بلتني والمني خيسنا كفكت إلى ورد إلى كم جتن نجم جتني جواتني ما شاء الله إنا لله وإنا إليه راجعون أباخي نلقى دكتور علي برا فول ربي تياتلو ربي جل تفردوس آخرنا في من الوجاسة تجارة بقتي جرا نلقى صبر في مانا وآخرنا نلقى كبسا خنات ورا آيا أمة في بلادهم بفتن وقالون دخينهم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يويا ردي بيدان الشمع هركفونه هربو قريبو نورو welcome to Shabo Media isan injanna hunda khaysanu sagantaata inyaga ala khaysumota jajjabo laba qabanne sani dhiyaanne jira ga barreessaa fi abbaa seenaa Oromoodhaa kan ta'an kuusaa seenaa Oromoodhaa abbaa urjiidhaatii fi akkanumatti illee ogdayaa Oromoodhaa amma artistii Oromoodhaa Khadir Said qabanne sani dhiyaanne jira ga bal'inaan inshallah isaanis gadda isaanitti dhagahamee fi akkanumatti illee ga jajjabee sabrii fi imaana nuun jechuudhaaf taaziyaadhaaf Shabo Media arkamanii jiranii yeroo isaanii aarsaa godhanii gaa afeedaa teenya kabajanii asirra nu dhufuu isaatiif haa galatoomanii akkasumallee odaa keenya jabaa jaalatamaa Elamoo alillee rakkoo teknikaatiif gaa asirratti argachuudhaaf hin dandeenye malee yeroo dheeraa yaalii nu wajji godhee asirratti argamuudhaaf gaa haalli nu anjaa'uu dhabuudhaaf isallee dhiifama gaafannee yoo rabbiin jee ammoo Elamoo alillee qabannee sanii dhiyaannaa
asumaanu gaa ilmu walii keenya illee galatoomii ulfaaduu horii bulii deebiin jennaan. Meegaa akka aadaa Oromticha silaa hangafanaa jalqabna umriidhaa yoon dogoggoruu baadhee abbuma urjiidhaa turre hangafana fakkaatti. Naam. Hayyee mee abbaa urjii nagaa nu gaafadhaati kallattiin gara sagantaa keenyaa seenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa fayyaadhaa warri shabboo miidiyaa fi akkasumatti dhaggeeffattooti keessan daawwattoonni keessan ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaan warri haala gaddaa obboleessa keenya abbaa keenya Alii Birraa irratti gadda kana keessa jirtan hundinuu rabbi imaanaa sabrii isinii haa kennu. Obboleessa keenyaafis jannatul firdaws haa kennu ja'a. Haa jabaannu silaa lubbuun dhalattee hundinuu tan du'an ooltu. Obboleessi keenya waan irraa eegamu caalaa hojjetee kutee wanni irraa hafe waan inni nuuf hambise itti boonuudha, ittiin jiraachuudha, guddifachuudha, kunuunfachuudha. Kanaafuu waan sirriitti hojjennuun ja'a galatoomii gaafne. Ayyee galatoomii abbaa urjiidhaa. Meegaa ogdaa keenya jaalatamaa obboleessa keenya qaalii Adiiroo Khadiir Said nagaa nu gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo akkam jirtan? Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Lubbuun rabbiin uume du'an ooltu arra nama guddaa dadhabne baabaa keenya yookaan waahila keenya nuuf akka artistootaatti jechuu kiyya ummata Oromootiin ammoo nama guddaa dadhabne arrahi keessaafuu dirreen dhawaa yookaan ammoo yaadataa Juneedii addatti jechuu kootiin addatti yaadataa addatti jechuu barbaadeeti. Hundi keessanuu dimshaashumatti rabbi sinaa sabbarsiisuu walumaan dhabne Alii Birraadhaa biyya guutuurraa du'e rabbi rahmataa godhuufin isiniin ja'a. Hayyee ulfaadhaa galatoomaa akkanumatti illee gaa toftee isaan keenya maatiin shaanii keenya ilaa maagii sagantaa ta'e waliin nu qindeessu shabboo Ali shabboo miidiyaa ammayyaa shabboo irraa anumallee anis akkanumatti illee na ufalcha gaa himimsi keessan ammaa joornaalistiin keessan gaammee galgaloodhaati haa waliin turuun ammoo afeeraa teenya. Gaafii tiyyamee gara abbaa urjiittiin deebi'a. Abbaa urjiidhaa barri Alii Birraadhaa akka ogdaa Oromoo tokkotti as beeksisanii waa bara akka har'aa kanaa miti. Bara dukkanaati. Duuba gaa bara dukkanaa san keessatti urjiin bakkalchaa akkanaa uummata keenya keessa uummata keenyaan gara bahaatiin bahuun laata hawaasni keenya habara sanii ogdaa akkana harkachuun isaa abdii tortee jirti miira akkamiinii miira akkam keessa ture isa harkachuudhaaf miira akkam keessa turanii dhaloota sanirraa atilleen irraa takka isanilleen mee Aliin Birraadhaa hawaasni keenya haganamaa san akkamis simate. Addu galatoome gaafii ajaa'ibaati gaafii amata 60 duraati haala amata 60 duraati. Kuraan ala 25 bara kuma tokkoo fi 1963 guyyaan Alii Birraa dooyaa irratti ol bahe guyyaan san ayyaana Iida Ramadaanaa ture. Qophii saniif ayyaana kana kabajuudhaaf hawwisoon urjii bakkalchaa qophii qabaachuu turte uummata dirree dhawaatiif wanni galmaa bulchiinsa biyyaa Maazagaajaatti mucaan xiqqaan sagalee qalloodhaan walleessanii jirti ammallee anillee nin qaba. Sagalee xiqqoodhaan ol bahee waggaa Birraadhaa barihee ilillee nurgoote dilii maaliin qaba rabbii kiyyaa gooytee jiru seenaan isii san dura baruma san dura bara jalqaba bara walakkaa bara sagal 60 fi jalqaba 62 kan wanni aruuza ilmaa Ugaazaa irratti kan wallisoonni alagaa waggaa ilmaan Oromoo
إساني ولا أفان صومالي أفان عربا أفان أمارا أفان أدري ولا رب ما جاء تياس تكرر وخايا خا يعني ولا أورومو موسيقى جابسيتي أفان أورومو موسيقى جابس حجاني أكثر إنتين ويا سخنو علي في هاوسون ودي بكالشاتن بالكريسته سندورة وبيل سندورة ودني تورني خاطر وملء أفان أورومو أفان naannoo caalaa miidhagaa irraas guddaa kaara baallee guddaa beek afaan kuma torbaa dhibba tokko ruwaa addunyaa keessa jirsa afaan oromoo lakkoofsi 25 affaarra jira baay'ina namaatiin guddina immoo guddina jechootaatiin afaan heera malee ingilizitti aanumaatu gaa qoratee waan hin godhin malee afaan guddaa afaan jechoota waan tokkoof jecha 3 4 5 qabu. Kanaaf miidhaga isaatis waa hunda isaatis Ali Birraan boodarra agarsiisee jira ammoo hawaasni dirree dhawaa gaafa sanirraa kaasee jijjiirama guddaa dhufe. Wanni san dura godhamaa ture magaalaa san keessatti afaan alagaa wallisuun wallee afaan alagaa wallisuun afaan alagaatiin haasawanii deemuun kana hundaatu lagatame san booda. Achi qofaa miti haramaasi dhaqan karaa jadirillee achi bahan karaa Kombolchaa bakka hawaasni Oromoo karaa asaboota bakka hawaasni Oromoo humnatti qabu dhaqanii agarsiisuu irratti bobbahanii inni kun egaa mootummaa Amaaraa baareesse ni baareesse mootummaa Amaaraa maaliif beektaa bara 1936 haga xaaliyaan 1935 biyya teenya seene akka seeneen afaan Oromooti raadiyoo irratti bane raadiyoon gaafasuu afaan Oromoo gaafasuu raadiyoon cabsite ammoo 41tti akka Haayile Sillaaseen deebi'een ni ugguree afaan Amaaraa bakka buuse. Amata 5 raadiyoon afaan Amaaraa afaan Oromoo tajaajilaa ture hawaasa. Yeroo sanutti raadiyoonni addunyaa keessatti heera malee 600 kana qofaa ture jaama. Afaan Oromoo warra jalqaba Afrikaa keessatti raadiyoo irratti beeraa tokko. Seenaafis afaanota raadiyoo keessatti yeroo sanitti ba'an bara 1936 reefu raadiyoon jalqabaa beekte amata 25 kanaaf afaan guddaadha hawaasa Oromoo ni boonse Ali jiramma Ali Abdi Jaama jedhanii gubbaan Ali Birraa wajji hawwisoo waan hiriyaa jaalalaa keessatti isa fide as jira maqaa isaatiin deemnee dubrarraa manguddoo irraa maalirraa waan jimaa gurrachuu galee jira maqaa Aliitiin. Alii barbaade jedha. Alii xiqqaa bara jimaa sin qamahu waan ganaa amata ijoollee mana yoo qabaatte ijoollee amata 13 fi gaafas 14 hoggaas seena. Ijoollee amata 14 tan doyarra baatee akkasii walliftu. Kana haa godhanis beeku egaa ijoolleen warri hogganoonni hawwisoo hojii bakkalchaa Ali Shabboofaan ammallee rabbi umrii dheeressu isaan faadha. Wanni ogummaa inni qabu, taalentii inni qabu harkaniitiif dura baasan. Walii qudhu sani. Siigalee walii qudhu mucaa xiqqaa mucaan kuni hegeree biyya saniitiif urjiidha yaanii keessatti harkaniiti. Mahmud Wardi maqaa isaa wallisaa Mahmud Awad isaatu 1964 isaantu dhufe Dirree Dhawaa. Seenaa isaaniin gabaabsaa sanbooda bara 2000 kana moo kanatti biyya deebi'ee nama garii mucaansa gurbaansan eessa jira jee gaafate jaan. Siigalee gaafa isa jirre wallisanii. Kanaaf nama seenaa akkasii qabu taalentii akkasii qabu ijoollummaadhaan akkasitti keessaa baasuun isaanii hawwisoon hojii bakkalchaa ittiin boonuu qabdi. Waan qooda isaan isaa kennaniitu as nu baase jechuuf hin jedhamaa osoo hin dheeresse. Ayya galatooma asumaanuu hordoftoota Shabboo Miidiyaa onni dhiifama gaafannu adeeroo Shabboolee inshaAllah guyyaa biraa sanii dhiyeessina ammallee waan gadda keessa jiraniif intarviiwudhaaf haalli nuun ajja'oonee hedduu ammallee booyaa jiranii rabbi sabrii fi imaana isaanii haa kennu baleessa kiyya jabaan dhabee jechaa jiranii tanaaf isaanillee gara waltajjiidhaan affeerin malee yeroo bije Ali Shabboollee Dr. Ali Shabboodhaa qabannee sanii dhiyaanna nuuf folchaa isaniin jenna. Mee adeeroo gara adeeroo Khadii Sa'iditti adeemu Khadii Sa'id ati ififuu ogdaa Oromoodhaati jechuudha.
ati akka artii tokkotti Ali Birraan iddoo akkamsi biratti qaba. Ali Birratti beektee Ali Birraa fi Ali Shabboo fi dhugaadhaati irra guddaa Ali Shabboo wajjin turteewu ilmaatu wanda goruu baadhee walleen Ali Shabboonu itti silaaleetu itti hulaan itti ogdaya Oromoodhaa amma aartii Oromoodhaa itti seenteewu wallee Ali Birraa jechuus gurrubara nabaatee addaan naabaaftaa. Dubbiin jabduun immoo dhiifama taama adeeroo abbaa urjiidhaa jeesanii qoonni guddaan odoo hawwisoon bakkalcha bariidhaa adeeroo Ali Shabboon faan Ismaa'ileetiin erginaan jee Ali Shabboo gaafadhee waa Ali Birraa ijoollee hiriyaa jaalalaa jaan takkaatu ijoollee xixiqqoon takka wallee jalqabdeeti mee deemiitii laali jaaniin erganiidha. Ismaa'ileen gaagaafsanii beetee durataa amma hayyuu duree hawwisoo afran qalloodhaati. Ergaa san fudhadheetiin ijoollee tana tarree galchee jee. Beeku nama 5 6 taanuu kasi salfii tarree galanii namni irraa maayyiidhaa ka irra xiqqaadhaa moggaadhaan dhaabbate Ali Birraadha. Sagalee isaanii hundaa'u tokko tokkotti dhageeffadhee ta Ali Birraa sannat tolteetiin fuudhee beetee hawwisoo bakkalcha baritti geesseedha. Toma adeeroon abbaa urjiidhaa jaansanumaan irratti jabeessuu fedhe otoogaa isaan obboleessa isaanii xiqqaa hanaaf dura haa'uu baatanii arrataalan seenaan tun warra beeteen jirtudha. Mul'achuu Ali Birraa keessatti manguddoon hawwisoon afran qalloodhaatii fi keessaahuu namnummaan taalantii isaa taraa duraatiif arkee Dr. Ali Shabboodhaati. Sabrii fi maal jennaani gara adeeroo Khadil Sa'idiitti deebi'uudhaaf mee akka nama artistii tokkotti Ali Birraa iddoo akkamsi bira qaba. Lammaffaa walleen sii fi Ali Shabboo wal barsiifte wallee Ali Birraa jettuutu gaagurra na bahee yoon dogoggoree naasirreessitaa meetara ranaa odeessa deeroo. Ali Shabboon gaammee galgalo Ali Shabboon ana biratti qooda olaanaa qaba bakka guddaa qaba akkuma wallistoonni biraa quudhaa isaaf qaban yeroo adda addaa ibsanitti warri Habashaatii fi kan Oromootiis Ali Birraadhaa dandeettii muuziqaatitti dandeettii waa'ee daleessee bifa sirbaatiin dhiyeessutti nama hiriyaa hin qabne nama namni hundi keessaafuu dhaloonni Oromoodhaa warri isa boodaa fakkeenya isa godhatee ogummaa muuziqaa kanatti seene Ali Birraadha alayhi salaatu salaam ergamaa rabbiitu numa dhabne jenneetuma yoo obsine malee Ali Birraadha nama dhabuun taane obsine garuu immoo abbaan nurra jaalatuuf fudhatee wanni goonu hin jiru. Akka dandeettii isaatitti Ali Shabboodha nama dhalli Oromoodha yookaan ammoo akkuma biyyattiitu ittiin boonnu tokko akkuma namni warri biyya keessa amma jirru tuni Ameerikaanonni kun wallistoota isaanii warra daaddaa isaa warra akka James Brown warra akka Stevie Wonder akkammoo warri Eertiraadha warra akka Barakat Mangistaab Suudaanonni immoo Mahamad Wardii Sayyid Khalifa Abdulkarim Al-Kabli Ibrahim Ahwad jara kana seenaaniin beeka akkuma warri Soomaalota ammaas Maryam Mursal Hibanuura Fatima Qasim Hilowle Ahmad Naaji Hasanaat Samattar Umar Sholli Umar Dhulle isaan ittiin dhaadatan kan nuti tokkicha qabnu kan akkasitti ittiin dhaadanna jechuun kiyya wallisaa hedduu qabna namni hangafa namni addunyaan hoggaa muuziqaa Oromoodhaa as dhageeffattu dura as bahu nuti bobaa isaa jala jirra namni dura akka Oromootitti mul'atu isa Ali Birraadhaa gaafniin ani akka Ali Shabbootitti isaa wajjin jiraachuuf hiree hin arganne ana muuziqaa eegaluu deemu Ali Birraadhaa biyya gadhiisee biyya irraa bahe waan inni ittiin yaadadhu Ali Birraadhaa sirboota isaa adaree keessa shawaabarri muka elektirikaa kanarratti wanni sagalee guddisaatuun turte achirraa guyyaa sa'a 8 dabraa ture namni taa'ee dhageeffata raadiyoon kammaa kanatti hin babal'anne dirree dhawaa keessa qafiira jirti faras magaalaa dur keessa jirti wanni san chaataraa jirti waan sagalee irraa dhageeffatan kana dimtsimaa guyyaa warri juun kana Ali Birraadhaa bara san keessatti barriin ani achiin booda birqee raadiyoon birqee jiru tokkootu dhufe saniin hordofuu ture isaan kana
علي بالرادا علي شبو شنتم شبسا أبديبو رادون هركرا خيسا أدما إسان خيسا سيربني خون الرابو خان تخورا أكسما ساعة دمو ترته بدda gaara mul'ataa jira dheetiin birqeedhaan akkasitti sagalee isaanii tan hordofuu ture guyyaa tokkoonis tarree isaanii tan numaan dhaabbadha jeetiin akkasitti abdiidhaan muuziqatti seenee namaan fakkii godhadhee sirbiniin dura Alii Shabboo guyyaa Alii Shabbootii wajjin wal agarre Alii Shabboo gitaara boksi gitaara isaa qabatee mee sirba kana naalaale oguun ju'uuni hiyyaadinidha sirbin Aliin na dhageeffatee ahaati walli isaanii taataan aan jedhe akkasitti Alii Birraadhaa nama nu hundaaf nama fakkii tahe nama daaddaan qabne akkumaan jee akkuma addunyaan biraa wallistoota isaaniitiin boontutti nutilleen Alii Birraadhaa akkasitti nama baalli nu kaayyachiise jechuu barbaadeeti rabbi rahmataa godhuufi Alii Shabbootiinis shantam shubbisaadhaanis abdii buuhunis hunda hiriyoota isaa warra nuun duraa jechuu fayya rabbi sinaa sabbarsiisuu hin jaani akkasumatti itti naa dhaama. Fadlu galatoomii mee gaafumatti yetarratti dabalataan beektee dubbii ati reefuu kaaftee tawalii quudhuudhaa sanirratti gaafii irratti uumte mee abbaa urjiidhaa ummanni Oromoodhaa doktora lama qabna kan maqaan Aliidha. Doktor Alii Birraatii fi Doktor Alii Shabboodhaati. Laata abbaan keenya Alii tokko dhabne Aliin tokko munoo jira. Ummanni Oromoodhaa Doktor Alii Shabboodhaatiin du'a Alii Birraa ni obsayoon hin jee itti obsinaa yoon hin jee ni dogoggolateera. Fayyaan haadhee galatoonni Alii Shabboo ammallee rabbi umrii haa dheeressu wanni Alii Birraa godhe Alii Shabboodha. Reefu jennee jirra. Wanni isa qofaami Alii Shabboo wallisootuma Oromoo kanneen akkuma kuno Beekanya Khadirii warra lakkoofsan qaban gaa seenaa san kophaa hasaasoo innaa maaliif ammas irratti dhangalaasuu barbaadu. Inni gitaara dha'ee warri inni haraarra hamileesse. Alii Birraa gaafaadhaan biyya jiru Alii Birraa nama magaalaatti warra magaalaatti keessa beeku. Karaa baadiyyaa akka deemte. Namni Alii quba qabu hin jiru Alii Shabboo malee. Akka aadaattis haala fedhii isaaniis akkaataatti wallisu ni jaalladha. Gaafa haramaa dhufee halluu halimee Aliirran mukaa'e beektaa dachii samii garagale. Kanaaf hawaasni keenya irra guddaan baadiyyaa jiraata. Hawaasni Oromoo dhibbarraa 75-80 warra baadiyyaati. Kanaaf gurri Alii Shabboo baadiyyaa jira. Akkas jechuun Aliis waan qaba jechuudha. Raadiyoodhaa wajjin Aliin caalaa hangaa dhufe. Akkasuma wajjin Alii Shabboo hangafa artii wallee ammayyaa. Jarri kun beektaa jijjiirama guddaa isaan fidan. Wallee qofaa miti naannoo sanitti. Wallisoonni isaan gaafa isaanitti hanjamaa godhan warra machii fi sagaggaalummaadhaan dachii balleessan turan. Ijoolleen tuni bu'aa ol kaa'u wanni dura lafa kaayatan amala gaarii qabaachuudha hawaasa keessatti. Hawaasa beekamu dubartii obboleeyyan isaaniitiif kabajaa godhuudha. Mana aruuzaa hoggaa dhaqan warri kaan goohan beekaman rabshaan beekaman akkuma namichi doyaa gubbaa dhaabbatee afaan qottuu gitaaraa cabsaa jeetti wanni kasii qaanyi beektaa safuudha hin jaamu. So wallisoonni keenya warra akkasitti safuudhaan waan ta'anii so Alii Birraa Alii Shabboo Alii Birraa gasilaa akkuma abbaatti ilaalaa si beeka. Obboleessa guddaadha abballee miti. Obboleessa guddaadha. Kanaaf rabbi ammallee umrii haa dheeressu. Seenaan isaa seenaa guddoodha. Kitaaba meeqaatu irraa baha. Walleeleen isaa walleelee taphaatii miti. Kanaaf rabbi ammallee umrii haa dheeressuun jaa wanni kunuunsi rabbi irraa kaasu. Amiin amiin galatoomii. Mee gara adeeroo Khadiir Seeditti deebi'a. Walleen Alii Birraan albama baaseetii miti jechuudha. Amma namni garii hawwisoo keessatti baandii keessa tureetii akkasii jalaayuu ol ka'ee sadarkaa beekamtii kana dhufa. Aliin isaa amata 14
namni wallee isaa dura dhaga'e Alshabboodha. Waltajjii irratti fideeni waltajjiin sanumaatu isaa dura jechuudha. Dubaga wallee takkaan waltajjii takkitti carraa takkitti harkate saniin onni Oromoo takkumattu isin akkasitti booji'uun isaa ogdoota Oromoo irraa adda isan godhu. Gaafin tiyya sarmatti aansee ammaa sonni si gaafadhu walleen inni itti beekame birraan naa barihee ililliin urgooftee dilii maaliin qabaa rabbii xiyyaa gooytee. Walleen tun wallee jaalalallee fakkaattullee ammoo keessa gallaalle nama daa'ima mata 14 dhugaadhaan walaloon ta'a Abubakar Musaatii fuula rabbitti haa tolu. Ammoo gaa dhaamsisii kun fiifuu birraan naa barihee waggaa jaali birraan waan gabrummaa dukkana gabrummaa teenyaa nuti ilmaamuu barbaadeen fakkaattu. Ililliin urgooftee hoo hegereen saba kanaatiif abdii laachuun taatu. Dilii maaliin qabaa rabbii xiyyaa gooyteenoo yaa rabbi hamtuu tana keessaa nu baasi walluma tana keessatti haa jaalala fakkaattu malee ammoo dhaamsi walaloo tanaa beektee dhaamsi walaloo kanaa dachaadhaa yoon hin jeegaanne maartillee tokko maartittillee miti mee ati akkamiin laattaa jechuu yaa dubbiin tuni jaalalaa ol hin fakkaattu jechuu yaa walleen tuni fiifuu. Dilii maaliin qaba rabbii xiyya gooyte hoggaa jiru akka nama ba'aan guddoon takka tajalaa munyuqanii jalaa bahuun hin dandeenye gubbaarra jiruti yookaan ammoo dhagaan gubbaarra jiruuti. Warri waa barreessu hogguu waa haayu takka waan ija arkurraa waa barreessaa takka ammoo waan isa ga'eerraa waa barreessaa yookaan ammoo wanni kanaa hawaasa kana keessa ni jirti moo hin jirtuu tilmaameeti bifa filmiiti warri hojjetus warri kitaaba barreessus warri muuziqaatis akkasitti kaayanii jechaadha. Rabbi rahmata godhuu fi Abubakar Musaatii fi Abdii Qopheetii fi Mahamad Ahmadii namni isaaf waa barreessu irra guddatti natti fakkaata Abubakar Musaatii fi Abdiin Seehaa akkaan isaanumarraa Alii Shabboorraa dhaga'utti barreessitoonni jara kanaa irra guddaan Abubakar Musaati. Aliin waan ijaan arkutan ijarraa libsateen qabu tasilaa harkaan tuttuquu danda'u waan silaa dhaamsa silaa dabarfachuu barbaadu arrabni isaa harraa deebi'ee hin qabu waan bira kute hin qabu jechuufis jireenya hawaasaa kana keessatti wanni Aliin hin ji'in jechi sirboota Alii har'allee yooniif if duuba deebitee dhageeffatte akkuma waan ammaatitti jira. Biyyee magarsituu fi ati waa meeqa sirba Alii keessatti gaaf tokko jaalannee gammadaadhaa intervii goote Alii amaarri akkamitti isin hidhinii nutuu dhawaa taani eeguma bubbulle kana itti dhufne abaacaa jettee gaafa walliftu san amaarri akkamitti isin hidhini jennaani amaaraa miti ummanni nuti irraa dhalanne kunuu waan nuti jennu hin beekuu je maaliif ani amaara waan isaan nyaatan nyaachaatiin waan isaan dhugan dhugaa wajjin jiraadhee jeen. Kanaaf Alii Birraadhaa waan hambifate hin qabu akka artii uummata tokkootitti akka wallisaa uummata tokkootti akka barsiisaa uummata tokkootitti Alii Birraa barsiisaadha malee wallisaa qofa hin jennu maaliif wanni nicha keessatti tuttuqe jireenya hawaasaa kana hawaasummaa kana keessatti nin deema biyya feeteen dhaqaa gaara feeteen baa laal yaadaan si bobbaasa beek laggeen gaara keenyaa garuu nurraan dhaqu gaafa ji'us mukkeen gaara keenyaa sirboota akkasii gaafa wallisu hin gaafa wallisu akkuma ati jettee akka reemuun tana abbaa urjii jeetti halloo halimee Alii gaafa inni raadiyoon keessaa dhageeffatu raadiyoon birqee tokko qabaadheetiin gaara mul'ata baddaa goolaa gaafa hin jiru dhageeffachuu ture. Sirboonni isaa sirboota hin quufamne nu bira dabreeti akkuma reefu isinii tuttuqee amma karaa Hargeysaa kana Booramaa karaa Mogadishoo kana yeroo tokko carraa naannoo san bahuudhaa argadheetiin ture. Wallistoonni gurguddaan warri kan Warshoolii warri kan Wardhuuleedhaa wallistoonni Somaalii gurguddaan quudhaa isaaf qaban isaanii wajjin Jibuuti sanatti yeroo hedduu wal arginee turre. Namni hoggaanii fi muuziqaa Oromoodhaa sirbitoota wallistoota Oromoodhaa hogguu maqaa kaafne
namni isaan dura maqaa isii kaasan Alii Birraati. Alii Birraa akkuma jenne afaan hedduu ni wallisa, afaan Somaalee, afaan Adaree, afaan Arabaa, Afaarii illee numa tuttuqaa. Sirba afaan Adaree hoggaa wallisu Alii Birraadhaa. Adaroonni hanga isaa takkan sirbi hin bareechine jechuun hin danda'a. Kan inni afaan Adaree hin beekne maaliif? Haakim Zamoozee hoggaa inni wallisu adaroonni hangas takka bareechee yeedaloo hangas takka miidheessee hin jenne jechuun hin jiru. Hedduu sirba nama harkisu. Sirba warra Somaaleetiif hoggaa wallisu inda Haiganduur kee hoggaa wallisu Somaalonni hangam takka itti gammadan hin beeka. Maaliif Somaalee tana keessatti xiqqoo hiree jiraachuudha harkadheetiin jira. Sirboota sabartaa hoggaa wallisu Alii Birraadhaa akkam hakkatti irraa bareedu afaanuma inni itti dhalate fakkeesseetti sirba. Kanaaf Alii Birraadhaa Rabbi rahmataa godhuu fi fuulli Rabbii itti haa tolu namni silaa du'an oolu. Dimshaashumatti walumaa galatti kanaa sani osoo hin jenne addatti afran qal'oon hawaasni inni irraa dhalate namni qa'ee qaba. Rabbi isin sabbarsiisu imaana sabriin jaanii hunda isaaniitiin walumaan dhabnee tanumaan dhaammachuu barbaada. Fuulli Rabbii itti haa tolu dilii isaa Rabbi irraa xiqqee. Ayo Ulfaadho Adeeroo gara abbaa urjiitti hoggaan deebi'u. Abbaa urjii mee wali takka tamma Adeeroo kadiisa eekkaa settiin deebi'a. Ammallee mee baruma sanuu yaadachiisuuf jechuudha. Bari san bara dukkanaati bara laafaa miti jechuudha. Gana isaan kichuudhaati hidhaas dararriis. Doorsisaas waan hedduu keessummachiisaa turan ogdoonni Oromoodhaa, artistoonni Oromoodhaa Alii Birraa dabalatee. Wani naan galle ammoo bara sanii Harariinis immoo ollisanii aartii fiilma guddifatanii namni garagalee ilaalu hin jiru. Somaaleelleen afaan Amaaraa silaa kan isaaniitu maaliifi afaan Adareetiin wallisuun rakkoon tahin afaan Somaaleetiin oggaa wallifamtu rakkoon tahin afaan Oromootiin wallisamuun tuni maaliifi ilaalcha addaa mootummaan bara sanii qabaachuu dandeesseef. Arrahoo hagam takka artistoonni keenya akkuma bara dukkanaa sanitti dhiibbaan irra jirti moo arraas bilisa ta'anii hagam takka wallisuu danda'an lamaan sana akka wal bira naa qabdu tokko maaliifi afaan uummanni alagaadhaa hoggaa afaan ifiitiin sirbee mootummaan garagaltee ilaalle hoggaa ammoo Oromoodhaa maaliif ija kopaatiin nu laalan. Lammaffaa arrahoo wanni san jijjiiramtee moo akkasuma jirti. Ogdoonni Oromoodhaa arrahoo bilisa ta'anii walaba ta'anii waan uummanni miira uummata isaanii san ibsuu danda'ani. Miitura jirta Adeeroo? Miitura jirta? miitura Hai jira. amma ni daga. Anaami tole galatoon. Beektaa wanni guddaan sagalee deddeebi'u jira. Amma nagaa. Haalli gaaffiin afaan Oromoo, gaaffiin uummata Oromoo biyya san keessatti gaaffii hanga ammaa hin deebiin. Uummanni Oromoo hawaasa guddaa, hawaasa saboota 2,612 kanaa jira Afrikaa keessa. Saboota kana keessa Oromoon tokkoffaa lakkoo isaan. Hawaasni miliyoona 60 qabu Arabaa maqaan dhooynu Hausaan miliyoona 45 kana. So Arabni waan alarraa dhufeef maqaan dhooyni akka hawaasaatti kan Oromoo ga'uun jiru. Hawaasa guddaadha miliyoona 65 70 lakkoo amma deemna. Hawaasni kuni hawaasa bara 1882 irraa kaasee hamma 1899 waggaa 27 Minilik gatee heera malee cinaa gatee miliyoona 10 irraa 5 deebise. Santuu eegas guddatee as ga'e. So hawaasa guddaadha. Hawaasa guddaa kana if duuba qabuun afaan isaa, aadaa isaa wal wallaalchisanii maalummaa isaa adda dhoorkaniiti. Wanni kun har'a sheekoo fakkaata malee gaafa keenya akkas ture. Ani mataan kiyya gaafaan qottuudha fiigichaa ture jira. Gaafaan qottuu lagadhee akkuma baree guddachaa dhufeen islaamii maddeen qaba. Gosaaf shanyiif. Beektaa islaamummaa shanyii miti.
Kana kan godhe sirna biyya saniiti. Hawaasa kana akkasitti malee qabnee bulchuu hin dandeenyu irratti olaantummaa qabaachuu hin dandeenyu. Kana egaa kan Jeneraal Taaddasaa Birruudhaan jedhe wanni namtichi maqaallee dha'uun fedhoni. Hoggaa Taaddasaan itti wanni barnootaati gaggeessa raayyaa. Bar Taaddasaa jara kana yoo amata dhibbaftuu hambifne malee isaanii barate barachuu hin dandeenyu. Kan jeefis kana haala kana afaanii fi aadaa dhabamsiisu. So afaan Arabaa biyya saniif rakkoo miti. Afaan daree waa takka isaan hin godhu. Afaan Somaaliis waa takka isaan hin godhu. Kan Arabaa uumaan isaan hin godhu. Kan Oromoo immoo isaan miidha. Hawaasa Oromoo dammaqa. Hawaasa Oromootiif bara. Reefu haaftee jirta gaafii reefu birraadhaan baree hoggaa ja'anii wallisanii Ali Birraa ittiin beekame. Dhugumatti birraan baree beeke afaan Oromootiif. Aadaa Oromootiif. Oromoo nuhi ja'anii as bahan. Abubakar Musaa nama haalaan dammaqaati. Nama yeroo isaa malee dhalate. Uummanni biyyaa maal jaa beektu jinniitu godaawwan jigeessee fudhatee barsiisee fide jedhan afaanii fi aadaa fi dammaqinsaas. Warra akkasiiti Ali Birraatis Elamoo Qulxullee akkasuma laalan jeenummaa isaa. Namoota kana jaraatu fuudhee leenjisee fide itti beekan malee isaan hin fakkaatan akka hawaasa akkasitti duudaa tahee ani qottu jee himatu san bira kutan. Waloloon waan himtu qabdi. Wanni isaa wallisaa turre hundi wanni bara 1965 hawwisoo urjii bakkalchaatii fi warra kaan hiriyaa jaalalaa maskoobii kana hunda diiganiif waan isaan deeman kun nun baasuudha. Birraadhaan baree hoggaa jedhu birraa kanaan haasa'uu jiru ni beeka maarri. Yaa ibsituu akka aduu ansi malee hin taraadu sihi kan hin barbaadu hoggaa jedhan jarri kun wanni barbaadan maaliidha kan gaafatan. Maali wanni barbaadan yaa ibsituu akka aduu. Obsimee itti dhiisii guyyaa fidaa barisiisee hoggaa jedhan maal jechuu isaaniiti jedhaniif gaafatan. Kan suura Ali Birraan gaafa biyya deebi'e 2004 warri OPDO waan qopheessee beekte qophii takka. Kana Ali waan wallisuu deemtu mee nutti mijeen ministeertichi. Ali dura kaa'e anis biyyaan qabaa afaan Oromoo karaa manibbaa gadaa jennaan Ali bar hakkanaa huni nuuf gaarii jennaan hayi. Har'aas akkuma gaafa harree sillaasee jara Ali Birraan Ali Sillaaseedhaan. Akkuma gaafa harree Sillaasee saansuun nagootanii hijeen. So wanni isaan haasawwan wanni isaan amni akkaataan itti deeman illee siyaasa biyya san keessatti akkaataa Oromoon itti deemtu. So kanaaf sodaa guddaa qaban hawaasa guddaadha. Irra duuluun isaanii waanuma malaati haa ta'u malee Oromochuu qabaadha. Gaafii wallisoonni har'aas waan mirga akkasii qabu hin qaban. Ammoo cabsaatuma jiran. Kuma Ali Birraanis itti hidhame. Jibuutii dhaqanii wallisuun rakkoon qabu bar. Warra Jibuutiitu gaafate. 1965. Gaafannaa manguddoon dheexee ijoolleen Jibuutii dheexee haa walliftu jedhanii hayyama gaafatan baada boora. Wanni akkasiin jiru asittuu afaan qottoo asittuu rakkee biyya alaa baaftanii jedhaniin. Alifaan ijoolleedha. 15 wajjaa baaburrii dira dhawaa fi Jibuutii isaaniif waan takkaa miti. Irratti utaalanii deemanii bakka sakattaa miilaan dabranii dhaqan takka lamaan. Achitti waan ajaa'ibaa agarsiisan. Afaan Oromoo qofaa miti reefu kadirjee afaan Somaalee tolchanii bare gaafa Jibuutiin beekan hin bilisoomne. 65 Faransaay jala jirti. Afaan Afariin wallisan. Wallisoota Afarii wajjin. Afaan Arabaa gaasilaa beekama. Kattiin beekaman. Yeroo tana dhagee ambaasaadderichi waan achi jiru qoonsilli gabaase. Odoo isaan achiin ka'een warra kaan adabuutti seenan. Ali hafuu fedhe bar. Abbaatu itti boo'e yaalma kiyya jeenan isa malee hin qabu. Asi jechaan fuudha dhiisee si guddisu jira. Akkamitti jedhee namatti ergee waraqaa ergee
ni qaba waraqaa isaa alii gaafa jiru. Naan agarsiisee ture waraqaa abbaan gaafa sergeef qabate dhaqee ali abbaa kiyya jee akka dhaqeen ni akka hidhamuu ta'u fuudhanii karchallee hunduu harka hunduu ni adaree geessanii hidhan. Kanaaf wanni isaan wallisan wanni isaan ja'an way'ati taniin jaalle ati tan mormi alaabaa siin jaalle siin dhaabaa ja'an yeroo sanitti. Tan mormi alaabaa san alaabaa mormantalaatiif haasawan wayin sittima. Sheekhicha masgida Jumaa beekuun ooltu Rabbi rahmataa godhu kaakiramee jira Sheekh Umar jedhaniin gabbaheeti Jumatti khutbaa godhe ijoolleen akkamitti gabbahanii afaan dura dhaabbachuuf laal akkamitti waan akkanaa godhanii maal jennaan mana dhaqanii manguddoon Rabbi rahmataa godhuu fi bakka isaanii mana dhaqu tokko sagalee jedha gaama maal jedhanii beekta. Gaafa Araboonni kee dhufanii warri Yamanii guntuta beeraa faarsan eessa turte jedhaniin har'a ijoolleen tiyya ol baatee hoggaa nama sii faarsitu. Achi deemtee khutbaa goote lamada waan akkana haasofte siif idiradhaa wal agartanii jedhanii murannoo akkasiiti. Karaa amantiitiin sirra dura jechuun abadan beeki dubartoonni keenyaas hawwisoo qabaachuu turanii. Biqiltuu jira, inabee jira, ol baasanii biyuutii kontestii qabaachuu turan wanni faaruu maali bareedina dubartii gaafasitti. Tan gaafas tokkummaa baate ammallee ni jirti qarshoo yaaniini. Suuraan gaafasii ni jira. Amaarri gaafas waan akkanaan beeku. Reefu waan shaklaa kaafte. Shaklaan dura biyya sanitti bee Ali Birraatii fi Ali Shabbootii fi Abdi Buyi sadii. Sadeeti dura bee 1964. Mbaana Kamara. Kanaaf wanni isaan waa hunda cabsan. Ali turma selaasaati waan raggufuu Oromootti taa hunda cabsaati kaasgee. Akkana godhuudhaaf murannoo barbaachisa, onne barbaachisa, sodaa dhaba barbaachisa. Reefu waan hin jee jira Kadir. Karaa manni baagadaa hoggaa wallisu. Biyya san keessa taa'ee. Abaacaa jenna hoggaa haahuudhaa bara ammallee isaan itti nu dhiibaa jiran. Abaa jennee barannaa. Hoggaa ali haasu. Sodaan of course ni jira. Warra dhaga'uu sodaataa bara. Isa hawallisurra. Yaala sallasee summaa hoggaa haasa'u 76 ni yaadadha. Kanaaf wanni haalli isaan godhan kuni murannoo barbaachisaa. Akkuma namni gaara seenee diinaan wal falmu qawwee qaba homaa rakkoon hin jiru. Inni kun immoo warra harka duwwaa magaalaa keessa taa'ee diinaan falmaa ture. Kanaaf jeenummaa oliif barbaachisaa waan akkasii godhuuf dhiifama ni dheeressa. Abbaa hojii galatooma. Meetti seenaatiin deebi'aa beektee keessaanillee namni beektee koomiin takka dhiyaachaa jirti. Artistiin beektee sadarkaa kanatti uummata biratti jaalatame kuni bifti beektee itti gaggeessanii tafinfinneedhaa san miidhagsanii siyaasaaf itti fayyadamanii haalli ammoo direedhaa keessatti Ali Birraan itti gaggeeffame kanoo Adeeroo Kadir Said akkamitti agartee jechuudha. Borummaa gabaasaa bal'inaan yoo rabbi jeessanii gabaasna akka shabboo miidiyaatti isa illee yaaduma karaa kannattanii barbaade. Torbaanuma sadi moo afur dura abbaa keenya Shaadam Tulaadhaa ummanni Oromoodhaa bifa sanitti kabajee bifa sanitti miidhagsee awwaalachuu danda'e. Arroggaa Ali Birraa taate silaa beektee kanaa olittuu namni bahaa. Maaliif hadiyyoo taate awwaalchi direedhaadhaa awwaalchi beektee Dr. Ali Birraadhaa kadeedhaa kuni isaan ni madaala. Sharriin achi gaggeeffamte sanoota maalii si fakkaatti. Lammaffaa arraas akkuma hawaasattu hawaasni bahaa siyaasa impaaratii Itoophiyaa keessatti arraas waan dhiibamaa jiru sitti fakkaatu jechuudha. Mahammadii fi Ahmad maqaa jijjiiradhaan eega dhufte. Mul'achuun qabdanii eega dhufte. Sanuma hojii oolfatanii fakkaatu haasa'uma Shimallis Abdiisaadhaa gaafatti yoo godheessu awwaalcha Ashee Adam Tulaa booda haasa'u inni godheessaniitu har'a Ali Birraa irratti sanumaatu direedhootti tahee jechuu dandeenya. Maaliif hadiyyoo taate qabni awwaalchi isaa kanaa jechuudha. Dhiifama haasa'ullee dheereesse.
واحد دوتو والتتا دغام أبان urjire futuqet ture maqaa nama sanii anis akkuma sanittiin ciibsee bira dabra. Taaddasaa Birruutii wajjin gaafa barnoota irratti Taaddasaan barnoota irratti xiyyeeffatee Taaddasaa kana Taaddasaa waan ta'e qofaaf isaan namni sun kasaanis isaan nama sabaan isaan ta'etti fakkaateeti ummanni kun yoonii fi akkam ati jettu kana ta'e yoomatuma keessaa gadhuu malee akkuma yataamaadha. Hiree barnootaa yoo harkate akka galaanaa nurraan dhangala'aa san jennaan Taaddasaan achiin boodatti fufee jechuudha. Tunis ni jirtii girte. Xiqqeenya dhagaa bubbeen hin fuune jaanii Alii Birraadhaa amma hoggaa eegalu isaa ijoolleeti eegale akkuma Haacaaluuti. Haacaaluu karatti hambisan malee isaa taphatee ijoollee gandaa wajji ganda keessa fiigee osoo inni taphateen quufini sun irratti taate awwaalchisaa akkam akka ta'e ni agarra. Maaliif yeroo tokko Mallas Zeenaawiidhaa gaafa lubbuudhaan jiru azaabaan rabbi isaa qananiisu waan gaafate qaba paarlamaana keessaa gaafii isaaf dhihaatteef maaliif naannoo Oromiyaa qofarratti manni hidhaadhaa babal'ata? Maaliif Oromoon biyyarraa godaansifama? Maaliif Oromoon ajjeefama jennaan dhugaadha jeen waan jettan kana hunda goone oppiidoodhaan. Ammoo kana hunda hoggaa goonu isinii wajjin goone waan isin qaaleeffattan tam isinirra rakisheessinee jeen jechuudha. Kanaaf gaafii reefu ati kaafte warri adareedhaa hoggaanii fi afaan isaaniitiin sirban maaliif balaan jalan kaane warri habashaadhaa hoggaa afaan isaaniitiin wallisan wallistoonni amaaraa maaliif dubbiin ittiin dhufne teenyatana maaliif dubbiin jala deemtii gaafii jetteefi teenyatuun gaafii qabdi. Teenyatuun gaafii qabdi akka Oromootti wallisaan Oromoodhaa dhawatinsa ummata Oromoodhaa waan ummanni Oromoodhaa ol baasee sila afaanin dubbachuu fedhu bifa walleetiin sirba daansii fakkeessee irraa hooqaa jechuudha. Zamana durirraa kaasee bara Alii Birraadhaa mukkeen gaara keenyaa garuu nurraan dhagu jee wallisu as keessa waan agartu qabda. Yoonis Abdullaahi amas 90 nurra taa'e waraaboo haa galuu ga'e gaafni inni jiru achi keessa waan agartu qabda. Dachii teessan masnoo teessan ka irra taa'u diina keessanii gaafa Yoonis Abdullaahi jiru maaltu achi keessatti haasa'uun jira sitti mul'ata. Zamanni sun zamana ummanni Oromoo hirriiba jiruuti. Alii Shabboo hambaa dura qabdee nama keenyan sobduu bilisummaan dhugaa waanoo hin qabdu damdhaawaa bishaanii furdataa bilisummaa dhaban maaltu wal yaadata gaafa Alii Shabboo jechuu Amaarri kana keessatti waan arkuuf irra guddaan isaanii ammas keessa beeytuudha. Nu keessa faca'anii jiran baadiyyaa teenya tana keessa lafa dooyaa hunda Amaaraa jira afaan keenya baran sodaa waan qabaniif warri biraa gaafii Oromoon harkaa qabdu tana hin qabu. Ummanni Oromoodhaa biyya abbaa isaa barbaada. Ummanni kun gaafa walii gale gaafa lafaa ka'e walleedhaan gaafa bilchaate olola sirbaatiin yookaan ammoo tanaan nu eeggataa jabaadhaadhaan gaafa ummanni isaanii qarame akkuma galaanaatiin nurraan dhangala'anii waan jirtuuf jecha ta Oromoo tana lafatti gadhiibanii jechuudha akkuma yataamaadha. Qabsoo Oromoo tana akkuma yataamaatti oduma isaan mataa keessaa gadhawaadhaa gaara gobeellee kana keessa gatiittisaniiti arra fuunyaan Finfinnee jala jirti jechuudha. Maaliif dhagaan mataarra nun jiru gaaf tokko nama numa taana yaada juurraa. Kanaaf gaafiin Oromoon qabduu fi gaafiin saboonni biraa haanuma jiraannudha. Nuti immoo agataanii tiisaati ilmaan Oromoodhaa jiraatanii haati qooshaa daakaa abbaan qoraan cabsaa irboo safaraa waan silaa ilma namaarraan eegamne nama nun geenye nu gabroonfate jechuu hin dandeenye nama nun geenye baramma yoo faranjiin si gabroonfatte faranjiin bar yookaan karaa sii tolchiti yookaan uummata akka faabrikaa ilmeellee taate uummata akka sii dhaabdi faabrikaa sukkaraallee taate uummata akka sii dhaabdi zeetallee taate uummata sii onna gooti uummata nun geenye nu gabroonfate kanaaf xiqqeenyaaf dhagaa bubbeen hin fuune jaanii Alii Birraadhaa ijoollummaa isaatiin eegale. Ijoollummaa isaa sani akka umrii isaa osoo hin taane ammas dhugaa harka hayyootallee isa duubaan jiraatu hayyummaa fi jeenummaan dhaloota jaallan. Kanaaf rabbi rahmataa godhuuf nama kana hadhamne jechuu barbaadeeti. Ammallee immoo yoo nuti jabaanne malee ammas
roorroon yookaan mataa keessaa gad dha'amuun waan ammaan tana dhihoo tana shimallis faana haasawan kana hogguu laalte wanti tun mootummaan amma jirtu mootummaa Habashaati, mootummaa Amaaraati, mootummaa Nafxanyaati. Garuu bilchiginaa hogguu jennutti waan fakkaattu badhaadhina hogguu jenni bareeddi. Tanaani funyaan muranii afaan nu kaa'uu barbaadanii namni keenya jabaachuu qaba. Kadu'eef rabbi rahmataa godhuuf hajiru ammoo bakka itti dhiite hamma bulutti akkuma Alii Birraadhaa osoo tattaafatu har'aan tana bakka inni itti dhiite bulutti namni keenya oduma waa dalayduu yoo asirratti hangaari mana teessuu sirraan haftu akkuma jettee rabbi rahmataa godhuu fi ulamaa'icha keenya guddaa shaadamtuu laadha dhingedda hoggaa awwaalamu maaliif akka ijji isaan dhiiduun beeynu gaa rabbiin nama fudhata si galee akkuma hajaalu sanitti ras godhani silaa reefki habajaa qabaa akka itti hajaaluudhaan qabritti fiigaanii turan suni nama gaddisiisa saree duutee fi harree akkasitti awwaalu namni beeka sareelleen biyya amma keessa jiru sana keessa kabajaa qabdi akka biyya teenya dhagaadhaan ariinu sanii miti. Alii Birraati ati bahatana keessaafuu baha Oromiyaa tana qabsoonis numa keessa biqalte wanni kanatti ija gatiitiin nama keenya to'ataniif Harargee tana keessa waatu keessaa muka muraanii beekan jira. Wannummaan har'aan tana Oromoon itti jirtu tunuu bu'uurri siidhaa Harargee irraa maaliif abbaan waarifiin xiqqeessu jechuumaaf hin jee maaliif tuni egaa akka biraatti waan fudhatama biraa waan hin qabneef wanni hundinuu hundee qabdi dhaloota qabdi bakka irraa biqiltee qabdi kuyyuubisni bakkuma irraa mayreetti jiga jedhani. Kanaaf waa hedduu jira fakkeenyaaf ammaan tana rabbi rahmataa godhuuf sooressi gaafa du'u waggaa dhageenyu calanqoon na awwaalaa jee jaan calanqootti akkan awwaalamne keessa beeytu mateenya tanaatu ayoonii fi jaarraan calanqootti awwaalame balaan biraa isin dhufte jee ummata kana girqitee qayeesaatti gaditti ka awwaalamu godhani. Ammallee wanti daddageenyu hedduudha. Alii Birraalleen waan dhaammatee numa waan sodaatan qabani wanni sodaatan sun naman hanqattu guyyaa tokko rumaan dhangalaana jechuuf hin jedhe wanni sodaatan takka naman hanqattu akkasii hadu'eef rabbi rahmataa godhuuf hajiru immoo rabbi haa barakachiisu rabbi haa beeksisu yaa jechuudha. Ayyee gaatoo madiroo say mee gaafuma saniin gara abbaa hojiitti deebisa. Awwaalcha beektee ummanni gaafa ifiif qindeessee ifii bahee khani beektee mootummaan takkalleen beektee gaafa ummanni ifii bahee gaggeessa beektee shaadamtuu laadhaa fuula rabbi itti haa tolu akkatti miidhagsannee arginaa jechuudha. Finfinneetti akkasitti ifii digdiifatanii arramoo qa'ee ifiitti dhalate san keessatti silaa qoonni Oromoo qoonni beektee Alii Birraadhaa kanaa oli. Arra direedhaa keessatti duuti isaa awwaalchi isaa sanii isaan madaalu hadiyyoota namaaltu fiti. Dhiyoo impaaretti Itoophiyaa tun jiraa keenyaa miti du'aa keenyaa mul'achuu kan barbaanne yoo taate akka Oromottis keessaa immoo akka Harargeetti akka Muslimatti awwaalchi Alii Birraadhaa waan nuu dhaamu qabu adeeroo. Dhuga waan nu dhaamu qaba kun beekamaa bar warri aangoorra jiru Oromoota jiru ani naaf hin galu jarri kun yoo dhiyeenya kana Oromoo hin beeku malee warra meeshaa wayyaanee turan waggaa 27 fi 28 meeshaa wayyaanee turan wayyaaneen isaan irra wayyaadha maaliif waan uummata Oromoo gurteef qabdi isaan immoo waan uummata Oromoo guraniif hin qaban. Gaafas gabroota turan gabroota wayyaanee isa kana qabsoon Oromoo fuutee waan gooftaarraa haaftee arra gooftaa ta'uu barbaadan uummata Oromoo irratti hin ayyamu. Isaan kana ani hin beeku hawaasummaan Oromootu isaan kana gaafachuun sirrii miti. Arra akkaataa isaan itti Finfinnee geggeessanis Alii Birraatti geggeessanis Oromoo fi miti. Wanni takkaalama Amaaraa wajji qaban waan ni garsiisuudhaaf sigalee yookaan goone akkas goonaadha yoo isin hanga danda'anitti Amaara gunachuuf tattaafatan Amaarri
Amaarri bakka san barbaada bakka Abiy jiru san. Abiy waan isaa gadi hundanii kannaaf rakkoo isaatiin ammoo tasaa san hayyamuu dide. Siigalee. So amma maal godha duuba? Reefkaalii birraa alaabaa Itoophiyaa irra kaa'ee deema. Amaarri ni haara beete. Amaarri ni haara. Manduree mallas akkas godhe gaafa waaqoo yaadatan hin beeku. Amaara aarsuudhaaf madaafa gurgurta tokko dhabeef reefkarratti. Amaarri lazii shiftaa jaan Abiyyis mallasii shiftuma ture beete. So wannin hawaasni Oromoo jara kanarraa duraanuu gaa dogoggora guddaa godhee rabbi waan godheef qaba. Kuma lamaa 18 waan Oromoon akka aangoo gabrummaa jalaa hin baaneef waan godheef qaba rabbi saatu beekaa. Jara kana gaafasirraa kaasee wanni jarri kun godhaa jiru akka uummata Oromootiif duraanuu warra diina tahanii kan gaafatu jechuun ture. Gaafaan biyya qaama hedduu wajjin wal dhabe akkamitti jettee jarri kun Oromoodha. Oromummaan wanni jaalala uummata Oromoo san agarsiisudha. Namni Oromoo gantuun Oromoon taatu. Kanaaf wayyaanes ganan. Boruu sabbaa ammas amaara ganaa jiran boruu sabbaa fedhan ganan. Rakkoo isaaniitiif garaa isaaniitiif. Kanaaf isaanirraa wanni eegamu jiru. Saaxiluma bahan wanni isaan godhan haala Ali Birraan itti fedhu irratti gaggeessuun Ali Birraan jireenyaan ube alaabaan isaan irra maran harkaan fedhu. Waliin turre waliin guddanne wanni akkaataa isaan inni itti ilaaluu qabu. Alaabaan inni faarsaa turee jira. Anis biyyaan qaba jedhee gaafa faarsu waan biraa faarsi. Isaan amma Finfinneetti wanni godhan agarsiifachuudha. Amaaraan doorsifachuudhaaf. Kanaaf akkasin ilaaluu qabna. Jarri kun mootummaa Oromootiis miti waa hundarra badaan gantuudha. Silaa wayyaaneen aangoorra jiraattee irra wayyaa jara kanarra. Maaliif diina beeta? Diina beeta ifraa if eegda. Kanneen immoo warra irra hedduun isaanii jechuulleen gaarii miidiyaa irratti uummanni Oromoo boru heeraaf dhiheessu yakkamoota. Kanaaf isaanirraa wanni eegamu jiru guyyaan bilisummaa ni dhufti. Guyyaan Ali Birraanis lamada hawaasa Oromootiin dhaqee kabajamu ni dhufa. Akkasuma ka jaarraa abbaa gadaa bar eerpoortii hambisuuf ka'anii bar jarri silaa dinquu deeggarsaa jiraachuu baate. Duraan koree dhaabnee maal goona jaanii sossobanii hoggaa fuudhee reefki boolee dhaqee taa'e eenyu dhaqee haa fuudhu. Sodaa wayyaanetu ajajee beete hanga isiin deemaa dhaqaa fuudhaa jechuun barbaaddi. Wayyaane jarri akkasitti dinquun dhagee waan salphina nu oolche rabbi hundaa dheeressu. Egalee akkaan dhageetti. Kanaaf jarri kuni ammaas wanni godhan wanni dheengaddaa Shimallis jee biyya kanatti beeta silaa heeraaf nama dhiheessa. Heeraafitti dhihaachuu qaba biyya san keessatti. Ammaan dure jechaa ture Daani'el Kibret gumee ka jee bara masgiidaa baay'ate, maareetu baay'ate, jinniitu baay'ate kun hundi beefi nama biyya sanii keessatti akka waan alagaarra dhufee akkasitti dhiheessuun gabbahee Shimallisiis waan akkasii haasa'uun ni beeka akka Oromoon san fillere. Oromoon isaas hin buuftu qawween isa buufti malee harkaan isa hin buuftu. Maaliif harkaan na filaaf inni nama dhihaatu miti. Kanaaf waan fedhe haasa'a. Hoggaa haa warri beektaa warri siyaasaa hawaasa isaan filee haasawanii fedhii isaa haasawan. Kuni kan isa filee Abiyyi fedhii Abiyyiiti haasawa. Abiy nama amantii miti haadha isaa gurguru dantaa isaatiif rakkoo isaatiif. Sigalee nama amantiis qabuu miti nama maalummaa isaa jijjiiree ammaan dure Tigree ta'ee bar gaafa Tigree san bara afaan Tigree baratee maal baratee isaan ta'ee bareera malee. Qabsoo Oromoo jalaa baasee Amaara godhe malee. Kanaaf Oromoon san eeggachuun qabdu Ali Birraan hin du'u silaa ifumaaf geessanii awwaalan malee Ali Birraan hin duuneessi. Seenaa uummata Oromoo keessatti qabsootii fi seenaa guddina aadaatii fi waa hunda keessatti Ali nama wallee heera malee 300 ol hawaasa Oromoo kan Somaalee, kan Adaree, kan Arabaati hundaafuu wallisee gammachiisaa bahee amata 60 umrii 14 irraa kaasee hamma 74tti. Sigalee ammallee egaa muuziqaan isaa itti fufti.
إلى أبد التفوف تبر تكلم سي موفيتو برانا برين أكو مغافني واللي سأسريت أرلم يدي برو رجال سيقال أما تجاهزم بودا موسيقى سيتيس وهم دي سيتو الرتولا واني أورمون قولوا قبل ما جل وان دوخنا بربادني كوفتشولا أنا سينا نساء سينا تبعاتي متي وانت كو ستيما غاف تكو على سلاسين galgala keessummaa tokko fidatee egaa qophii isaanii akka murtaa'e seenu Ali Birraan gaafate. Akka jirutti warri xilaa'uunii fi jammaanni jiru hundi warri isteejii gubbaa jiru gachiisuu miti ni ciisan jee isaan. Inni dhaabbatee Ali Sillaasee hojii ija keessa wallaale. Ali fudhee rarraasan geessanii hidhanii booda maali mootichaaf yuuddu jedhaniin bee magan jeen nuti rabbi qofaaf suyyuunna. Jiru wanni akkasii jeen. Hasuudonuuf hagmataa godhanuuf rabbi qofa jeen. Namni waan ifin isaaf sujuudaa jeen isa yettaa jeen suturaalle hoye jeen isaachoo naachoo. Ihe isaachoo sinti naachoo jeen. Meeqa jeen mootichi kun. Injiru Oromoo keessa abbaa gadaatiin isa ja'an malee isaan hin ja'an aadaafillee isa ja'aniin abbaa gadaatiin rabbiinuu isuma ja'anii isaan hin ja'an. Kanaafuu Haayile Sillaasee nama meeqa jeen. Haala akkasii keessa dabre beekee nama didu nama walaba ta'e nama jiruu bilisummaa jiraate walaba ta'e odoo wanni afaan isaanii wallisuu didee afaan Amaaraa abadan lagatee kanaaf nama akkasiitiif isaan kabajaan godhani kanaaf wanni isaanirraa eeggannu sin jiru Oromoon isaanirraa wanni ani kanumaan irraa eega isaanirraa galatoon. waan dabalataa adeemsa hadiisa idilee irratti kannachuu dandeessaa keessaa magaalaan Direedaadhaa magaalaa kaantibaanuu beetee Khadiirii jechuudha. Sankee achumattuu mirga dhabuun keenya waan nama ajaa'ibsiiftu jechuudha. Magaalaa beetee Khadiir itti beetee kaantibaa keessatti uummata Oromoodhaa miidiyaadhaan beetee istaadiyeemii dhaqaa jaaniini kaan uummanni ammoo janaazaa irra salaatuudhaa fi iida keessaa beetee lafa qollaa san taa'anii isa eeggatan. Kaan isteediyeema keessa sagantaan takka hin gaggeeffamne. Namni ammoo isteediyeema achitti yaa'ee jechuudha. Shaamili biroo faan achirraa yaaboo warra istaadiyeemaatiin as deebi'aa ja'an as deebi'aa jira. Hafarsanii fuudhanii qabrii geessanii hoggaa qabriidhaatiis kuuliidhaan awwaalanii jechuudha. Namni naannoo san dhaabbatee laalu jiru nama 30 nama 40 nama 30 ta'uu sanuu warra siyaasaati. Namni tokko nageettuma sanuun arkanne jechuudha. Warra beetee biyyeetti gad haruu fi warra lahadiisan beetee albirraa kaayee lahadiisan cufuun laale nama tokko beetee habeedu keessaa dhabe jechuudha. Qabrii teenya ni beetee miskiina hulumaan awwaalanii awwaalchisaa san garaana nyaate jechuudha walii galatti. Ittiin deebi'a. Namichi kun Sibaat Naggaa gaafa tokko waan jeebee ta'a odoo akka irraa kanan tattahin namni biyya bulchu hundinuu mootiin hundinuu jinnii takka takka qabaa jedha. Namichi kun jinnii hedduu qabaa jeebee ta'a. Gurbaan kun ammaan tana paarlamaana Itoophiyaa kana keessaas ulamaa'onni hedduutu jira jara keenya. Paarlamaana miseensonni paarlamaadhaa hedduu jira jechuudha. Gaafni inni tuttuqee amma isaa uumama xixiqqoo takka hambaa xixiqqoo takka waanuma buxusuma xixiqqaa tokkoon ulamaatu keenyaas dogoggorsaa jira. Warri immoo moggatti irraas bahee odoo isaan jalatti isin gurmaa'in dhidhiitachaa jirus ni jira. Isaan rabbi haa eegu. Gaafni inni gabbahee rooba torban dabre rooba isaan karabbii seetanii anaan roobsee hoggaa jiru uummanni ulamaa'onni keessa jiran aboogaa waan biraatti harkasumaaf dhooyina. Eega rabbi bireef qabdee bakka lakki hin dandeenyu tokko hajeen jiru keessa. Sigalee tuttuqee laalu jira jechuudha. Tuttuqee wanni isaan duraa mul'atu soomana hotta asitti aftiraa beeta mangistii mana masaraa mootummaa keessatti masaraa mootummaa kana gaa namni islaamaa seenu akkuma sareen masjida seenteeti amaarri akkasii beeka durii. Tanaan sossobee nama keenya mataa ol qabachiisee duchisiisee ifirraanfachiisaa jechuudha. Kanaafi wanni sodaan takka nama akkattu yaanii Oromoon waan barbaadu kana guyyaa tokko ittuma gayaa jechuufiin hanganumaan abbaa urjiitti dabaluudhaaf as bahe hayyee.
أي الفادو قافنتي يا تتيانتو دنديتي ربنا اللي برا دافخن بيفهم قافسن في تأشون دبيو يتشقيا دنديتين ربين بيتي اللي برا دافخن وارتيكو فامتي نمن خني أمباسادراس أورومو داف أورومو ما دافي أوروميا في اللي يتشقي نما أورومو هندي رولي قال نما بيتي سبا في سبلامي هند بيتي جالاف خبجا برت تورت دانغاچ اهتو اولان كنيو دنو خبجا غدا قبانيف سوغا اني ولي نو ديسه ديمي ارتيكو فاميتي وان نمني سياسة فكاتشو قف بلچنا اخلاق عمل غاروما غاريشو عمل غاريوسن نو ديسه ديمون توني ديرو نمني ار وران اورمو هوغنو ساتو نمني سياسة أورمو هوغنو ساتو أوتو عمل علي برا قبتني سبا إساني وليغلچون سبا في سبلم اللي هريسفتني أولا اللي تمسغودا چوداف الدنيا رت اللي فرهورا چوداف عمل لي علي برا برنوت أكم كنا مرو دافيس مرارا دافيس جوار محمدي في جال داود إبساتيف هو أبا أرجيتي غلط وني بيتا يتوف jaalalaa fi jibbannaas abbumaa deemmataan janjara keenya. Saboo namicha kana maaliif akkana namni jibbaa miilli deemuttuma jinnaawaa jennaan isuma akka jibbanii ijaarse. Kana hoo maaliif akkana namni jaalata jennaan isuma akka jaalatanii barku yoo irra jetanis naman quuquu je. Kanaaf jaalalaa fi jibbannaa abbumaa deemmataan ijanii beeyta. Akka hayyootaatti hayyoonni amma gaasonni faagaa beeku gaamman tana nu gadhiisuuf deemtaa jechuudha. Gaamman tana karaa bal'aa offeessa kana keessa nu gadhiisuuf deemtanii. Hayyoon Oromoo qabdu kun nuutu hayyoota keenya je'ee isaan jala ciccaa jira malee yoo naadir taate namuma haga tokko nama qubaan lakkaa'amu yoo taate malee hayyuun Oromoon qabu eega bolola aangoodhaa uummata isaa kanarraa fi Oromiyaa fi Oromoo irraa leechalloo qabu. Digalee amma gaadarraa nu hiikuuf deemtan jechuuf hin jee. Kanaaf ilma namaa kana hanga jalatti bari laal guyyaa iidaa dirree iidaa keessa dhaabbatee hogguu salaatu hawaasni tokko uummanni keenya uummanni islaamaa nama kuma meeqaa bakka san dhaabbatee salaata tokko dura dhaabbatee salaata kaan boodarraa aammiin jaa. Warra isa booda aammiin jiru kana keessa piroofeesara meeqaatu jira warra amantii tana dhugee haffazee jiru hasalaachisu san irra habeeku jechuuf hin jee. Maqufaa akkuma jaarmaya taatee yookaan ammoo akkuma tartiiba salaataa taateeti akkuma tartiiba amantii taateeti namni tokko salaachisa malee ana boodaan kumaatamni na booda dhaabbatee na jala aammiin jiru kana keessa piroofeesara meeqaa jiraa kana caalu kana beeku kanarra beeku je'ee yaaduu qaba namni imaama tokko. Namni namaan deemu tokko hawaasni Oromoodhaa kun yoonii fi dhugumatti gaa miliyoona 30 40 50 60 jenna amma miliyoona 120 yoo ta'e uummanni biyyattii sanii miliyoonni 60 Oromoo yoo ta'e miliyoona Oromoo 60 kana keessa piroofeesar kamiin zayyee keessatti dubbiin nama geessisti gaammaan tana dubbii warri kaayiroo iyyuu sana abbaa urjii digalee warri kaayiroo tana keessatti jee warri kaayiroo dhaqee hoggaa himu durii seenaa dura ol seente irratti bagana ga'aan dhuftee jaan janii beeyta barruu takkaa jira janii warra si caalu meeqaa jira yoo nagadaaf dhuftees yoo barsiisuuf dhuftees yoo barachuuf dhuftees dhiira meeqaa attasi caaltu jira sanii mataa keessa nama dhawaan jaan beeyte. Kanaaf warri waa hoogganu kuni akka itti ilaaluu qabu akkuma imaamaa siin jeesanii na booda dilaan an hoogganu kana keessa ummataan ani itti mataa tahee dura deemaa jiru kana na booda warra jiru kana keessa kana caalu meeqaa jira yaaduu qabu. Yokkas hin taane immoo anuma qofaa beekaa rabbiin ana kayfiin jee rabbii tokkicha kadachii fi samii uume qofa. Ilmi namaa bakkatti wal caalu qaba. Amma Alii Birraa irraa haasa'u jirra. Alii Birraadhaa nu bira kutee biyyoota ollaa kana keessatti ija akkamiin akka laalamuu reemuun tana tuttuqe maaliif wallistoota biitii ollaa tun qabdu gurguddoo Somaalee tanaa fi Jabuutii kana wajjiniin hawarra Eertiraatii fi hawarra Suudaanii kana wajjiniin wal fakkeesseeti.
nutis kana qabnaa bobaasaa jalatti dhokannee jirraa isa if dura qabna jeeti gaachana keenya Alii Birraadha beekta. Kanaaf namni nama hoogganu tokko garaa bal'achuu qaba. Alii Birraa maaliif akkana jaalala harkate? Maaliif akkanatti ilmi namaa xiqqaa guddaan afaan keenya beeku afaan hoteela gurguddaa biyyattiin san qabdu keessa yoo deeyte biyyoota ollaa keenyaa kana haga tokko Keeniyaas, Jabuutii, Somaaliyaas guyyaa lamaa sadiillee taatu keessa beeytiin jira beekta. Hoteela gurguddaa kana keessatti muuziqaan isaa dhageeffate isloodha muuziqaan isaa muuziqaa lallaafaadha muuziqaa mataa nama nyaanne jechuudha. Sigale so muuziqaa namni raahifatu tokko raahaadhaaf dhageeffata. Jaala namaa rabbumaan namaa kenna jibbannaas rabbumaan namaa kenna. Hayyoonni keenya ammanta dhagaa akka ammanta arrabaatutti nuuf hiiku jira. Yoo kana taate harreen waan yeroon hin qabdu je namichi tokko maaliif jennaan dhaltee mooraa keessa nu dhaabbatti gurraacha biraa dhuyinaa duutu foon hin nyaannu yoo kana taate harreen waan yeroon qabdu nu dhiisaa jebeeta. Tanaafi nama hagoo tokko nama qubaan lakkaawamuutu qabsoo Oromoo tanaas jala kukkufaa jira malee irra guddaan nama akkuma agarru kana aanguma isaatiif bololaa jira jechuuf hin jee haasawaatu haasawa dubbii fiduuf bakka tana dhufne hanganumaan jechuu fedhe. Abbaa Urjii biratti deebi'uudhaaf gaaffii dhifana fakkaattii Aliin Birraadhaa aartiidhaan yes ammoo wanni takka ta'e irra guddaa namni irraan haasawne keessa artii olittuu inumaatu jaalatan irra guddoo na fakkaatan. Artuma isaa san daranii yoo dhugatti akhlaaqa isaa kalaalu taane. Nama isarra xiqqaa wajjin beetee nama tuffan ka isarra guddaa kabaju ka isarra xiqqaa kabaju nama beetee Oromoon hundi irra walii galtu nama sabaa fi sablammii irra walii galtu hatta diinni nu jibbuu isa beetee itti ulfaattee jechuudha isa qeequun isa arrabsuun isa qubalaachuun bara Haile Sillaasee keessa jiraachuu danda'e. Bara dargii keessa jiraachuu danda'e. Bara wayyaanee keessa gaafa isiin ilkee qabdu keessa jiraachuu danda'e. Inni kuni amalli isaa moodeela jabaa ta'uu danda'aadha. Marroodhaafis, Maraaraadhaaf, Profeesar Maraaraa Guddinaatiifis, Jaal Daawud Ibsaatiif, Jawaar Mahaammadiifis laata. Namnummaan Oromoon hoggana jiru, namnummaan Oromoofiin dalaga jiru Alii Birraarraa maal barata? Faadhu maal beeyta akka Aliitti beekamuun jaalatamuun haala isaa saniin xiqqaa hojii akka xiqqaatti guddaa hojii akka guddaatti jiraachuun hedduu rakkoodha. Gaaf tokko mana shankifee Maammasaanii shankifee as saahiba kiyya dhufe Ali. Kana ijoolleen shankifee amma gaa heerumanii ilmaan qabanii xixiqqoodha afaan Oromoo walleessaatiin baran. Kana waggaa dhufee taa'ee wajjii taphatee maal jiru. Booda inni been isaan adeeroo Ali Birraadhaa jeen akkamitti yaan no way jaan isuma wal susan abadan jaan akkami kana ta'a jaan he is playing with us. Sigale booda takkatti dhuftee adeeroo ati Ali Birraadhaa jetteen Ali Birraadhaa ani Ali Birraadhaa jee ammallee himan beeyte maaka seete akkuma isin fedhe ta'a jechuu jira kosiiti waatii miti. Kanaaf haalli inni namatti itti simatu hedduu ajaa'ibaati. Asitti egaa biyya dhaqee deebi'ee namoonni beektaa warri nuti amma gantuudha jennuun kun dhufa mana isaa. Ani hin danda'u. Telefoona abbaan godha wiikeendii mana isaa dheenaa booda Ali gaafa jarri jiru natti himin jeen telefoonatti godha arra jara kiyyaa jiraan dhufin jira. Akkamuma dandeessee hojii haasoo itti maal hojii haasoo itti waa hedduu wanni haasoo hedduu baay'ee san malee ni dandeessan qaba. Siyaasaa isaa akkatti himatu beeka. Dubbiin beekumsaa beete warra alagaa dhiisa Oromoo maatii miti. Ka alagaa namni warra Amaaraa warra Tigree warra maa kan hunda waltoota isaanii kan wajjin akkataatti jiraatu. Hawaasa isaanii wajjin akkataatti itti waan ni godhu akkatti himatu qaba. Asitti gaaf tokko badhaasa seekan na jaaniini hin beeku himeetiin jira warri Afrikaa Fest qopheessu. Safirratti badhaasa seekannuu jaaniin safaaraan Itoophiyaa. Lakki ani egaa akkas ta'e haftu jee badhaasni keessan. Booda rakkatan namtichatti himan safirtichaan kootu guyyaa akkanaa hoteela guddaatti godhan. Aliif kan itti badhaasaa jennaan
amma akka biyyanii itti himamu kadhatan dadhab ali lakki ani kun sagaltamii shan haalli mootummaan isaatu nama kiyya godhaa jirtu kuni ani dandeena fudhachiisu isarraa hin fedhu jibba isaan qabu je booda eenyu isaa kan nuree jennaan waardiyaa hoteelichaa yoo nama biraa dhabdan waardiyaa yaamaati isa kennaani naa kennu jeen waliin dheene achi waliin turre gara sanachi booda namtichi nu dhufe safirtichi nu dhufe if nu barsiisee ani dubbachuu hin didi ali kuma gaari nagaa dubbatee maal jeeni gaan hammeenyaaf hin goone jeen ani dhaabbitiyya jibba keetiif personal isirraa jibban qabu sigale akkasitti meera torontootu kenneef badhaasa isa harkaa fudhate itti ani jibba keetiif itti jeen personally an naman jibbu jeen so haala akkasii qabaachuun gaa uumaarraayi akhlaaqni uumaarraayi amantiis ali akka gaarii beekaa ijoollummaadhaan barate akka gaariitti quraana qaraasisa so amantiirraayis wanni beeku ni qaba ilma namaa kabajaa ilma namaatiif qabu ta'addaati xiqqaa fi guddaa kan inni qabu jaalasa wanni qabu nama kanaa wajjin dhugaan siin jaa gaaf tokko bakka takka dheenee mana tokko waan akka taaziyaat ture hulaa dura ciisa maramee ani nuursa batakka nuursu hay booda barbaanee dhabne hulaa jala jira maramee ciisa halkan taa'aa turree booda ali kam isa nuursu jennaan ani maa nuursa jee ani morgee jen qabu wata kan qabu ani maaltu na hursisaa jee ani waliin hursuuf hin jiru jee nagaan qaba sigale so qalbi takkaan hanga ciisu sarrafa ani gwaan rafes duman rafa je kanaaf akkasi fakkaatee taa'ee waa takka kophatti na kabaja na tajaajila akkas na godha anju kanaaf nama akkasiiti nama uumaan addaati warri kanaa hundi takkatan gizuma hundaa hundi takkatan akka harree adda gaarreeti ni takkatan warri uumaa akkanaa fakkeenya godhachuun hawaasni Oromoo kennaa rabbi isaa kenne guddifachuu qabaa akka fedhu hawaasa Oromoo irraa yoo harkatin rabbi biraan hirkata inshaallah rabbi jannataan isa ni qanasiisa kanaaf hanga danda'amutti Oromoon waan irraa hafe guddifachuu qabdi kana booda aliif yaadannoo aliitiif waan adda addaatiif irratti bobba'anii akkasitti karaa isaasan qabachuu irratti tattaafachuudha hawaasa addunyaa hawaasa inni beeku hunda Oromoodhaaf fira horee jira qabsoo Oromoo beektaa hangaarraa firan horree inni fira horee jira faranjiirraayis maalirraayis haadha warrasaa jaartii isaa ta durtu telefoona godhee nabbooye kale hay addaanuu deemtanii waluun akkamiin boocha jennaan ani bara isa jibbeetii miteette haala aliitu akkisaa kuni umrii dheeraan jiraatu silaa taasise asaa nabaachi jeetiin fira deemeettani nama bashaasheette nama bashaasha haanii wajji kastaa so malee ani jibba isaan qabu jette eegee adda deemee illee nama qunnamtii gaarii qabu haadha warraa isaa ta Sweden ta biyyaa isa baafte gaaf tokko telefoona godheetiin dhabee jee natti maal jenna telefoon dhaamsa dhiiseef yoo duutees taaziyaatee dhufuun qaba adda bahanii jiranii beeke natti himuu qabda jeen telefoona dhabe akkasitti telefoona guyyaa lamas godheetiin dhabee jee telefoona itti gootee barniin jira jettee boodallee gaanii akramte so hangas takka namaa wajji jiraatee adda deemellee ijjiitti ilaaluu addaa hawaasa Oromootiif kabajaa guddaa kennee jira hawaasa biraa biratti galatoomu meegaa yeroo guddoolee sanirraan fudhadhu adeeroo ogdaa Oromoodhaa adeeroo Kadir Said mee dhaloota irraatiif maal dhaamta Dr. Ali Birraan Dr. Ali Shabboon Shantab Shubbisaadhaa Abdiboo adeeroo Ismaa'ilee fi adeeroo Mahamuud hedduugaa manguddoon gaafa sanii seenaa isaanii bikkan qaqa'uun kana kaayatan dhaloonni irraatoo Oromoo fi Oromummaa fi Oromiyaa irratti hambaan isaan hambifatanii dabruu qaban maal jettanii yaaddan? Maal seete biyya Somaalee sana keessa ilmi iyya hudan janiiti
qubbii takkaa jira beekta. Qubbii ilmii fi hodan tuni seenaa qabdi. Dhaloonni Somaalee kun bakka san dhageeti qubbii san daawwata. Dhaloonni ammaa seenaa Alii Birraa jiraachisuudhaaf waa hedduu jira. Oromoon akka Oromootitti osoo nuu danda'ame nuutu wallistoota Oromoo warra isa booda jiru warra lubbuun hafe kanaatu taayitaa hin qabne tabarootti hin qabnu wallistoota keenyaatu jireenya keenyaa wajjin reefullee olitti kaaftanii turtanii afaan Oromoo kun biitti sunis nuutu hoggaa isin warra eessaati nuun jaa warra Itoophiyaati jaa malee Itoophiyaan akkuma sabaattu takka ilmaan kiyyaa uummanni kun uummata kiyyaa qaama kiyya nuun jettee hin beektu. Roorroo san dadhabanneetu ilmi namaa bosonatti galee tattaafachaa jira. Inshaallah gaaf tokko dhagaan mataarra nuun jiru bakka numa keenya jeetii yaada. Ammoo Alii Birraa jiraachisuudhaaf akkumaan seenaa ilmii fi hodan kaase sanii piroojeektiin inni karaa biyyoo awwaallee kanatti eegale tokkollee ni jira ijoollee barsiisuu irratti. Oromoon waan Alii Birraadhaa itti yaadatu tokko bara baraan waan takka lafa kaachuu qaba jeetiin je maaliif yoo dadhabee Oromoon yoo dadhabee ijoollee karaa biyyoo awwaalleetti inni barnoota eegalchiise san tun baratee barnoota fixxee hamma eebbifamtutti tun jalaa baatus bara baraan dhawaataan maqaa Alii Birraatiin wanni sun akka jiraattu uummanni Oromoodhaa akka irra yaadu akka itti yaaduudhaan hawwaa jechuudha. Tanaa jechuu barbaada. Uummanni Oromoo maal godhuu qabaa irratti irratti. Ayya gaadeeroo ogdayni Oromoodhaa Kadir Seydillee bakka tana waan nu dhaame qaba. Mee wanni Alii Birraan ittiin nu yaadatu keessaa itti yaadachuu dandeenyu keessaa waa hedduudha. At least Ambootti kaampaasaa Haacaaluu Hundeessaadhaa ni qabna. Akka bahaatti Yuunivarsiitii Haramayaatu jira. Yuunivarsiitii Direedhawaatu jira. Laata. Isaan moggaafamuun isiisuun irraan bareechitu Yuunivarsiitii Direedhawaa jechuudha. Yuunivarsiitii Alii Birraa jechuun irraan bareeddu. Beetee bahaa keessatti isaa taatu Yuunivarsiitii Adaamaa jechuudha. Yuunivarsiitii Alii Birraa jechuun irraan bareedu. Tabiraatis tabiraabeetaa illee yoo taate akkasumatti meegaa bifa kamiini amma achi beetee dhaloonni irraa kun seenaa isaatti tursiisuu danda'a. Rufaadhu waan gaarii kaaftee beeyta Ali waa hedduu waan itti yaadatamuu qaba. Wallee 300 ol qaba. Kan immoo ho'i. Wallee moo miti. Wallee 300 ol qaba kan itti yaadachuu dandeenyu. Oggaa inni nu san jee oggaa hin deeme silaa danda'ame hin dandeenyu malee qabru bakki irratti beekna sirba irra naa walisaa jee. Amantiinis ni jirti waa hundaan jira. Hin godhamuusi ni beeka akka godhuu dandeenye. Kanaaf wanni isa kanaa walitti qabanii arkaayivii harshiif kaa'u waan takka. Sani alatti immoo arraa wanni godhamuu qabu yoo dhugaa na gaafatte. Waraana maqaa isaatiin moggaasuudha. Waraana Ali lolaadha. Ali nama lolee nama qabsoomota Oromootiif aadaa Oromootiif lole. Kanaaf bilisummatti qabsootti jirran malee wanni arraa yuunivarsiitii fi jinnii fi maarree isaa moggaafnuuf hin jiru. Hin barbaachu. Kanneen hundi beeku waan alagaati. Ganaatti dhufnaa bara. Hin beeku isin hin beektan malee gaafa Haile Sillaasee akka jirutti waa hundinuu maqaa Haile Sillaasee ture. Arra namni maqaa isaa kaasu hin jiru. Waan akkasii hin barbaadnu. Wanni jarri kun arra kaayan. Maqaan jarri kun arra moggaafamu boru hin jiraatu ani maaliif jara najisa. Waan isaan najisan hin barbaadu. Maqaa isaa karaa waan hin baasan gaaf tokko na gaafate akkamii jaarraa bagaatiif maarreen goone jiini maan goone jara kana waa gaafachuu mataa isaa kabajaa jara kanaa xiqqeessuudha. Akkamii namni gantuu waa gaafata. Kanaaf wanni godhuu qabnu irra qabsoo wanni lolee wallisoonnis akka isaatti muratanii cichanii qabsoo waan gaafii uummata Oromootiif barbaachisu irratti wallisuudha itti jiran. Isaan kan bara 2016 as qabsoo finiinse
qawwee miti. Meeqaatu itti wareegame galee kunoo Kadirfaan geerrarisaa wanni hawaasa Oromoo kaasisan. Kanaaf itti jiranii hatti jabaatanii Aliif immoo waa hedduutu jira. Magaalaan Dirree Dhawaa maqaa isaatiin jiramte bari itti xiqqaatti. Kanaaf waan akkatti akkuma laafutti ichi goonuu miti. Har'a ani waliin fedhu immoo akkuma waraanni Elemoo Qilxuu maqaa isaa moggaafatetti Alii Birraatis yoo moggaafatee diinaafillee irra waannidha. Akkasitti murachuu qabna. Bifa sanitti bobbaan godhamtu akkasiin maqaa san qabaachuu qabdi. Biyya alaa keessattis wanni goonu wanni adda addaa kuni akkasii yoo qabate irra wayyaa kaan itti dhufna haa bilisomnu hin jarjaru jara kanaaf aangoo san kan nuun qabnu. Ani 2002 biyya dhaqe Junaydii ture ittiin dhaqe warra duraati warra isa dhaqetti lafa seeqanii nuunaan jee Junaydii Saaddoo ni jira amma lubbuun jira bara lafa maaliin jeen lafa eenyus mirga kan qabdanii jeen lafa naa kennuudhaaf lafa Oromiyaa mirga ittiin qabdan kennu namni sin file hin jiru. Booda ani hundaan fedhaan jeen bar hundi bar gaafas miliyoona 40 manna beete hundi bar miliyoona 40 qabdinaan jeen haaluu kana ni jirri ani saama kiyyasiifin kennaan jeen alla fadhabee biyyaan baane. Junayd kan telefoona godhee Ali akka biyya galu haa godhe gaafasi na gaafate Junayd wanni fedhu jetakkitti Ali Birraa akka biyya dhufuun fedha jee Ali Birraa arkuun fedhaadhaan jee yoo dhufe fara koon baasaaf naan jee gaafaan dhufe Alitti nime Ali waliin barsiise haraa adda addaatiin gaafa kaan Ali telefoona Junayd telefoona godhe Junayd Aliin barbaade telefoona Ali na kan jee hay na barte dubbata naan jee ittiin kenne Amerikaan ture torbaan lama booda Ali biyyattiin deemaa naan jee hay Ali maali hoo mana galma abbaa gadaa eebbifamuu deemaa dhaquun qaba jee hay akkamitti boo lakki gaajee dhaqee telefoonaan godhee Junaydiitu ni jalaa kaasee hunoo gaa dhufe Ali waan yaadinaa waa takka illee goonu jee Ali ummanni Oromoo maan godhu isinummaan irraa ifee gaan jeen wallahi billahi ni jira umriin Junaydii isinumarraa sodaanna malee nuti hawaasa Oromoo irraa miti jeen kanaaf wanni jara kanarraa nun jiru warri jara kanarraa kabajaa akkasiin kenninaaf waan akkasii abadan jenna waan isaan godhan boru yoo maqaa kanaa maqaa waan akkanaa isaa goona jedhan siidaa isaa dhaabna jedhan maal immalaan waan akkanaatiin ni xureessan odoo istinjaan akka waan odoo namni istinjaan godhe salaatuuti dhiifama naa godhu yoo hundaan gaarrabe ulfaadhu sagaleen kenna gaaf. Roodhaatiin akkamitti illee gara habbisaa seenaatiin abdii guddaa qabna. Keessaa waraanni haareenii gaara mul'atatti leenjifamee maqaanuu waraana gaara mul'ataati. Arraa wanni akka gaara mul'atu Ali Birraadha. Egaa meeqi birraa tamtuutu bahee seenaa hojjetaan ilaalla. Egaa ayyuu keenya adeeroo abbaa urjiidha akkanumatti illee ogdayaa keenya adeeroo Kadir Sa'iid yeroo teessan qaalii aarsaa gootanii waamicha yeroo gabaabdutti asirratti nu arkabuu keessaniif akkanumatti illee ogdayaa keenya Elemoo Alii arkabuu baatullee qooda isaa irraa dhiisuun barbaadu innilleen yaalii godhee rakkoo teeknikaatiif nurraa hafe sangaa irrina keenya malee irrina isaatii miti gaa ilmaan ayyaa Elemoo Aliillee artistii keenya jaalatamaa guyyaa biraatti isanii qabannee dhufna. Angara kiyyaan fixadde gaa sabri imaanaa gaa abbaa keenyallee rabbi fuuli rabbi itti haa tolu gaa nullee warra hafillee warra faana isaa bu'u rabbi nu haa godhu galatooma gaa kiyyaan. Jabaadhaa isinillee jabaadhaa inshaallah balloonni dhufti balloonni dhufti boru inshaallah TV guddaa ta'a shabboo TV saatalaayitii guddaa ta'a jabaadhaa tola godhaa jirtanii hawaasa keessanii halkan gizee akkanaa kana kanaaf rabbi asin gargaaru galanni keessan bilisummaa haa taatu. Thank you. Galatooma. Hayyee asumaanuu gaa keessumoo jabaadhaa isin dhufaa jirraa wanni isin Oromoodhaaf gumaachaa jirtan qooda tuffatamuu miti. Dhugatti yeroo asii nu bira waan ammoo biyyaa guyyaatti isin halkan toora bariisaa kanaas asumarratti isin garra. Jabaadhaa rabbi isin haa gargaaru rabbi isin haa tindhisuu isiniin jennaa jechuudha. Ameen ayyee ulfaadhaa galatooma.
Asuma dhugaa keessummoota kiyya qaalii akkuma naa kabajanii simattanitti kabajaadhaan ulfinaan naa gaggeessaan isaniin jaa qaatofte isaa keenyaa shabboo alii shabboo miidiyaa ammayyaa shabboo irraa anis gaammii galgaloo himimsa shabboo miidiyaadhaati akka qophii tana fakkaattu waliin dachaanutti nagaa waaqaa keessanaa tura. Thank you. واغسلهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد
ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين.